subhanahu wa ta'ala. Number 2, understand that Allah subhanahu wa ta'ala is always watching you, so you can become ashamed when you do wrong. Lammaffaa yeroo badii dalaynu ay rabbiin ofirratti sodaachuudha. Maaliif nama jalaa hin dhokanna, namarraa hin qaanfanna, nama hin sodaanna. Rabbiinoo daqiiqaa takkaafis seekondii takkaafis eessattuu yeroo kamittuu bakka kamittuu nu ilaalaa jiraachuu, nu argaa jiraachuu, nu bira jiraachuu beekudha. Kanaafuu rabbiin sodaa ofii nuuf haa kennu. Rabbiin onnee teenya imaanaan nu haa jiisu. Rabbiin qalbii teenya tana imaana irratti gadi nu haa dhaabu. Rabbiin haa sodaannu, bakka hundatti rabbiin haa sodaannu. Rabbiin sodaa ofii nuuf haa kennu obboleeyyan keenya. Wallahi rabbiin sodaa ofii nuuf haa kennu. Mee kottaa amiin jedhaa namarraa qeebalamtu hin beekan. Eeyyee rabbiin sodaa. Number 3, understand no one can do your actions, so you can start doing it on your own. Number Sadaffaa namni bakka nuuf bu'ee dalagaa teenya tanarraa nuuf gaafatamu hin jiru. Namni dalagaa ofii nuuf dabarsus hin jiru. Dalagaa teennan waan hunda azaabas ta'e jannatas arganna. Dalagaa teennan azaaba jalaa baana. Dalagaa teennan jannata galla. Kanaafuu haadhumarraa jalqabnee badii dhiifnee toobaa deebinee siinqii haa qopheeffannu. Number 4, understand that your rizq cannot be taken by anyone, so your heart can be more content. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us this understanding. Afraffaa rizqii teenya eenyuufuu akka hin dabarre beekudha. Rabbiin subhanahu wa ta'ala Qur'aan isaa keessatti akkas jedha suuraa Alaq ayata 2 irratti khalaqal insaana min alaq khalaqal insaana min alaq. Dhiigni garaa haadha keessatti dhufee gaafa jaafurii rabbiin maliikaa itti ergee ruuhii itti afuufee waa 4 wajjin kataba. Tokkoffaa rizqii inni hanga duniyaa irra jiru argatu. Kanaafuu nutis rizqii keenya nyaanna, innis yookaan isheenis rizqii ofii nyaatu waan ta'eef namatti hinaafuu, nama waanyuu, nama hasaduu dhiisnee rizqii keenya tan rabbiin nuuf qoodetti gammannee rabbii galata haa galchinu. Lammaffaa jiruu duniyaa tana irra umrii hangam akka jiraannu obboleeyyan kiyya umrii teenya tan tarte silaa tarte tan dhuftu tanatti kiirii carraaqachuu haa baay'isnu. Takka umriin teenya tan haftetu caala, takka tan dabartetu caala. Beeknaa wanti nu beeknu hin jiru. Kanaafuu yoomuu kiirii carraaqachuu irratti haa mul'annu. Sadaffaa inni nama imaana irratti du'u lakki nama kufri irratti du'u. Subhaanaka yaa Rabbi, yaa Allah ati kaatimaa teenya nu tolti. Yaa Ilaahii kiyya ati nama kufri irratti du'uu fi nama kaatimaan toltee imaana irratti du'uu nu taasisi. Afraffaa dalagaa isaa hanga duniyaa tana irra jiru hojjetu. Rabbiin kiirii hojjechuu nuuf haa laaffisu obboleeyyan kiyya. Rabbiin kiirii carraaqachuu nuuf haa laaffisu obboleeyyan kiyya. Wallahi rabbiin kiirii carraaqachuu nuuf haa laaffisu.